السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا ماتي يوتيوبي عبد السيد نجان كيسن سنين فبايات سنين جدا هرا ودو أدى وان باي قلبنا ما تشوفسو في وانت كنت قرر دبنا وانت نتي قرر دبنو دو أبوليس كينيا gammachuu moosisaadhaa fuudhee guyyaa lamatti EPPdhaan ajjeefamee fi waahii kaleessa Abiyyi Ahmad xor hayil intiniit Affaar keessatti argame bakka lolaatti argame jedhamuu fi waan amma Oromoon keessa jiru waahii abaa'oodhaa waahii amma warra shaleedha jedhamanii bosona jiranuu irraa dubbanna jechuudha. Hundi keessanuu baga nagaan dhufsanii warri maatii naaf hin ta'in subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'aa siniin jedha. Egaa akkuma argaa jirtan social media irratti erga kaleessaatii waanuma gaddaa waan qalbii nama dhukkubsu baay'ee tokkoffaa irratti kan baay'ee tokko garaa kan koona nyaate fira Lataa Qananii gammachuu moosisaadhaa fuudhee guyyaa lamatti ajjeefameedhaa daarii bishaaniitti gatamee argame. Kun waan haaraa miti Oromoodhaaf. Ilmi namaa hundi akka bineensaatti Oromoo taanaan ajjeefamee gatamaa jira. Waggaa sadan kana keessa ilmi namaadhaa kan ajjeefamee bineensa nyaachifamaa jira. Nyaatamee majaadhaan mataan qofti argamaa jira. Wanti qalbii kan koo naraasee fuudhee guyyaa lamallee jaartii isaa bira otoo hin bulin suuqii dhaquudhaaf gadi bahee humna PPtiin butamee ajjeefamee daarii bishaaniitti gatame gurbaan kun. Maaliif ajjeefame jettanii shakkuun keessan hin oolu. Maaliif PP'n ajjeese jechuun keessan hin oolu. Gurbaan fira Lataa Qananiiti. Ji'a lamaan dura akka biltsiginnaan Lataa Qananiitti himannaa bantee itti dhaaddataa turte argaa turtan. Yoo Lataa Qananii dhuqan ummanni Oromoodhaa akka Hacaaluu caalatti fincila kaaseetiyyuu biyyattiin daaraa taati'anii waan ittiin Lataa Qananii qalbii cabsan dhabanii Lataa Qananii dheengadda walaloo dhiyeessuudhaaf Ameerikaa jira. Gaafa wanti kun ta'u gammachuu gurbaadhaa baga fuute jedhee dhiyeessee fi gaafa guyyaa lamaadhaa Ameerikaarraa barbaachaaf gurbaan kun fuudheetuma gabbayee suuqii dhaqee dhabame maaloo warri beektanu jedhee poostii godhe otuu oolee hin bulin du'aan isaa daarii bishaaniitti argame jedhan gabaasan jechuudha. Baay'ee garaa nama nyaata. Wanti Oromoon keessa jiru waan ifatti akkana mul'ataa jiru malee wanti kana achi godhamaa jiru baay'ee jira jechuudha. Kan akka sareetti ajjeefamaa jiru danuu jira. Oromoon maal gochuudha qabaa? Asirratti warri kun diina isaa ta'uu erga baree maaliif taa'ee du'a jechuu kana yeroo baay'ee irra deddeebinee dubbanne. Yaa Oromoo hanga Abiyyi aangoorra jirutti yoomuu tokkummaadhaan akka wayyaanee irratti kaatee fincila kaatee qabsoofte qabsaa'uu hin dandeessu si diigee jira. Sammuu kee keessatti afaan Oromoo dubbachuudhaan sammuu kee faffacaasee jira Abiyyi. Yoo of barte of bari jabaadhu namichi ilmaan Oromoo waggaa 1000 hin cabsa akkuma jedhe ilmaan Oromoo lafarraa balleessuudhaaf dhufe. Yoo ilmaan Oromoo waggaa 1000 hin cabsine aangoon kun isaaf homaa miti. Wanti harmeen isaa itti himte yaa ilma kiyya maaloo kaayyoo akaawwan keetii kaayyoo wasiila kan keetii Minilik kaayyoo Haayile Sillaasee galmaan gahi nugusa taata jetteeti jetti himte. Ati nugusa taata jettanii hin dhiifne bara. Inni maal sammuu keessa kaatee jira? Oromoo waan jedhamu kana lafarraa balleesseetan kaayyoo abboowwan kooti. Siidaa Minilik ijaaruudhaan kaayyoo isaa galmaan gahuudhaaf Oromoo giddi lafarraa dhumuu qaba. Maaliif Oromoon baay'eedha waan ta'eef jechuudha sammuu keessaa qaba jechuudha. Guyyaa guyyaatti waraana isaa ajajuudhaan akka Oromoon gubatu akka inni yoo mootummaan kun akka inni Oromoo miidhe hin irraanfanne godhaa jira. Akkuma Minilik Oromoo biratti diina ta'ee warra kaan biratti leellifamuuf maaliif namni Oromoo miidhe warra kaan biratti jaraaf nugusa goota jedhanii faarfatu siidaa dhaabaniif iyyuu akka kanatti cafaruuf afaan Oromoo dubbatee sin diigin of bari diina kan kee jala muriitii tokko ta'i falmadhu ofirraa buqqisi akka waraabessaa mana si seenanii si ajjeesanii karaarra sin harkisin akka waraabessaa si ajjeesanii karaarra sin harkisin irra deddeebi'een sitti hima. Asirratti ammas wanti jechuu barbaadu oduun keenya lammaffaatiin
ورا هولولا كالي سرا كافتي بلسجنان أجندا جيروراف أبي أفارتي أرجمي بكالو اللي جيرو ميدالو لارتي أرجمي تيجي ورانا وجني والأرجي هاسا إيه سورة كأجت أبي نما دراما هجتشود أم بيكم نما هنگا يونات دراما أفتيدان بيجتي يبلشوا برباد دراما سون مو بيجبلشوا هندنديني أكو مالين قد جيت أشوار الدجاجة أبي يربات مرتي اللهم الناتو ينقرشون هلم لما ساكات نجوس نجي جتشوك في التمر تمرتي هنكب برورو منتني سنة أشبه موتما أفاري وجني ولرجيت مسورا كأ بكلو لا تسورا كان أبي يبر يرومي كيرو جون تبر بدي سنين رجلها أجد سنة لك إيمانه كيسة ها سورا لك سورا أفت منتني سنة أفتشودهن أكوان لك إيميدا لولا تلولي أنكن ندبو سورا الآن إيه نقوته تاي goota keenya bakka lolaatti loltee nu lolchiifta maaloodha lolanii lolchiisuudhaan gootummaa yoo ta'e mangee caala hin jiru Mangistuu Hayilamaariyaam ofii isaatiif meedaa irratti argamee waraana ajajee lolchiisaa ture isaaf bu'aan buufne lolaanin biyya bulcha ummatan injifadha lolee jechuun aychaale never give up wanti jiru falli jiru Jawaar Mohammad nama timbiit nabiyyi siyaasaadha Jawaar Mohammad manayidhaa ka'anii maqaan yoo bakka akkaasamii buusan biyya bulchuun jiru. Qeerroon Jawaar dhageessi ummanni Oromoo istiraateejiin inni ittiin deemu nu baasa jedhee kan inni eeggatu kan inni amanee fudhatu Jawaar Mohammad malee Abiyyiin hin beeku. Yeroo kanatti qulfiin biyyattii ummata tasgabbeessuu danda'u juuntaa amma jedhamu kanallee dhabamsiisuudhaaf ummanni isa dhagahee waan Jawaar jedhu jala deemee juuntaa dhabamsiisaa yoo Jawaar jedhe dhabamsiisuuf qophiidha. Waan Jawaar jedheen ala Oromoon yoomuu galma gahuu hin dandeessu namichi kun nama waggaa 1000 keessaa yeroo tokko dhalatudha. Jawaar jechuun nama Oromoof waggaa 1000 keessaa yeroo tokko dhalatee timbit yookiin nabiyyi የፖለቲካ ነብይ ነው jennee moggaafne maqaasaa. Namni baay'een nabiyyi yoo jedhan nabiyyi jechuun warruma ergamaa rabbii qofittiidhaan jedhaman jedhana arabiffaa afaan nabiyyi jechuun nama waa fuulduratti tanabba'uu danda'u nabiyyi siyaasaati malee Jawaar nabiyyi intini dhiti miti kan nuti jedhaa jirru akkamitti Jawaariin nabiyyi jettanii iyyitu koominti jala amma waahii du'a gurbaa kanaatiif nama kana caalu otuu gumaan baafatiin kan biraa barbaaduudhaaf dhugaa kee rabba baasu warra jedhutu garaana nyaata. Gumaa Hacaaluu Hundeessaadhaan mallee dhugaa utuu hin barin hundi keessanuuyyuu waan hin taane haasaa jirtu. Warra Xilaayee Yaamii irratti waggaa 20 wayi dhimee guutuutu murtaa'e. Otuu laabroota kamaal jirtu waan jarri godhaarran argaa kana dhugaa arganna jettanii hin yaadinaati tokkummaan qabsaa biltsiginnaa aangoorraa kaasaa Abdussee waan dhugaa sanitti masaa Israa'el godhaatii nu jajjabeessaa nagaan naaf turaa galatooma.